Bishaan gubate. Barreessaan Mahammad Siraaj. Bishaan gubate. Milkiin xiqqoo qalbii namoota makiinaa keessa jiranii harkisee namoota yaadni isaa hundi itti tole keessaa gariin yaada kannaa osoo jiranii makiinaan isaan keessa jiran carcar magaalaa cirootti wayita dhiyaattu wanti yaadamuun mudate. Sagaleen bakka irraa dhufte hin beekamne imaltoota makiinaa guutuu naasuudhaan girgireessite. Yaadni nama hundaa gargar faca'e. Namuu akka amantii isaatti sagalee ol kaasee lallabe. Basma walda manfas qudus ja'a gariin. Kidaana biratannaa ta'e. Ja'a tokko. Allahu akbar. Ja'a kabira. Nayya suusan. Ja'a kan. Gariin ammoo laa ilaaha illallah. Ja'a. Waan ta'aa jiru namni beeku ni dhabame. Jeequmsa uumame namni tasgabbeessu hin jiru. Milkiin sagalee nama rifachiisu irratti yaadannoo waan qabuuf nama hunda caalaa isaatu rifate. Onneen isaa waan isa keessaa lafatti buteetti fakkaate. Sakandii muraasa keessatti yaadni isaa bakka hedduu bobba'e. Guyyaan kun addunyaa irratti isaaf guyyaa dhumaa ta'uu Finfinnee deemuun hafee isa awwaaluuf yeroo deemanii itti mul'ata. Haadha isaa, obboleeyyan isaatii fi nama beeku hundaan guyyaa itti adda ba'u ta'uu hubate. Bakka sagaleen irraa dhuftee fi maal akka ta'e arguu baatus qawwee yookaan sagalee boombii dhootee akka taate keessi isaa itti hime. Naasuu irratti kan naasuu isaaf dabale ammoo makiinaan dhaabbachuu isaati. Waan akka boombiitu makiinaa jalatti dhoohee jeeyaati. Yoo akkas ta'e makiinaan gargar faca'ee namni akka miidhamu ni beeka. Sanis ta'uu dide. Dhiinni itti mul'achuu dide. Rasaasaatu gara makiinaa isaan keessa jiraniitti dhukaafame jee ijaan bakka rasaasni ure barbaade. Milkiin rakkoo uumamtee osoo hin bariin dhukaasa kanaan dura eessuma isaa galaafate yaadate. Waggaa 10 yaadaan duubatti deebi'e. Guyyaan ayyaanni namaaf guyyaa gammachuuti. Milkii garuu keessi isaa gammaduu dide. Aduun ganamaa ta magaalaa Dirree Dhawaa akka yeroo ta'anii ta'uufii didde. Aduun Dirree Dhawaa daandii isii qabattee gaararraan ol baatee faa jettee iftee bareedina miira gammachuu nama keessatti uumtu sun har'a milkii keessatti miira sanii uumne. Aduun yeroo ta'an ilma namaa kan bifa bareedaa qabu fakkaattee itti mul'attu sun har'a itti dukkanoofte. Jaalala addaa aduu ganamaatiif qabu sun har'a ni dhabe. Daandiirra gamanaas gamasiis ijoolleen huccuu haaree kaayyattee jirtu huccuu gaddaa waan kaayyatan fakkaateetti mul'ate. Inninis huccuu ayyaanaaf isaaf bitamte kaayyatus gammachuun guyyaa ayyaanaa itti dhaga'amuu didde. Fedhii ijoollee waliin magaalaa keessa deemuu osuma hin qabne manaa ba'e. Rifeensi isaa luuccaan haati isaa tottolchiteef buukii jaldeessaatti fakkaate. Milkiin gabaabaan furdina qaama isaa wajjin kubbaa miila qabdu fakkaatu sun qaamaan ijoollee walakkaa bu'ee haa deemu malee hoflaa fi taphni ijoollee tokkolleen itti toluu dide. Ijoolleen hoflaa taphachaa waan afuufan adeemti. Inni waan bitameef harkumatti qabatee deema. Fedhii keessa isaa malee tarkaanfii miila isaatiin deemee asfaaltii irra yeroo ga'u namoonni hidhatan
asfaaltii irratti gayyaa'an. Waraana adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii namni shakki hin jiru. Teeppii naashinaal harkatti qabatanii wallee afaan Oromoo bananii ganda guutuu mana cidhaa fakkeessan. Qawwee gara samii ol qabanii dhukaasanii asfaaltiirra gara bitaa fi mirgaa faca'an. Milkiin yeroo ijoolleen gammaddee gareetan waliin utaaltu inni dhaabbatee ilaala. Karoorri ijoollee jijjiiramee waanuma hordofuu ta'e. Milkiinis dhaabbatee ijoollee eeguu malee fedhii fi karoora biraan qabu. Osuma hin turiin taaksiin takkaa ganda gabareerraa gara isaan jiranitti dhufte. Ni dhaabsisan. Duraa fi duuba yeroo ilaalan namoota gara duubaa ta'an sadii keessaa tokko huccuu waraanaa kaayyatee meeshaa hidhatee jira. Namichi waan uumame hubachuuf irraan argan. Hammuma liquu takkatti waraana adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko gara namichaatti rasaasa roobse. Namichi lubbuu isaa baasuuf tattaafatus sakandii muraasa booda reefkate. Ajjechaa namichaa booda waraanni ganda gabaa fakkeesse sun lafa haaseenuu sabni haaseenuu osoo hin beekamin dhabamate. Waraanni wayyaanee odeessa kana yeroo dhaga'u akka dhufu namni hundi waan beekuuf maatiin ijoollee isaa manatti galfate. Gariin ayyaana lagatee hulaa cufate. Kaollaa asfaaltii jiru ammoo sodaatee ganda san dhiisee baqate. Eeysumni Milkii obboleettii isaa laaluuf baddannoo irraa dhufee achi jiru daandii one gubbaatti hafee reefka namichaa faana balleessuuf harkisee daandii irraa fageesse. Dhiiga isaa kan dachii irratti bubu'e biyyee irratti firfirsee akka hin mul'anne godhe. Sa'a muraasa booda waraanni wayyaanee kan odeessa harkate bitamtoota isaa waliin akka awwaanni isaa dhufee ganda weerare. Mana nama hundaa seenee sakatta'ee ganda keessa naannawee kaan tumee kaan guuraa oole. Hamma galgalaatti laga harree shoorar keessee galgala eeysuma Milkii bakkuma jirutti ajjeesee gara kaampii isaatti gale. Milkiin rasaasa eeysuma isaa ajjeesuuf dhukaafamee hanga ammaatti ni yaadata. Galgala eegeenyi rafe booda rasaasni jalqabaa dhukaafame. Yeroo hirriibaa dammaquu rasaasa lammaffaatii fi sagalee haadha isaa walqixa dhaga'e. Haadha isaa ta'iyyituu fi namicha afaan Amaaraatiin itti lallabu akka waan har'a ta'etti yaadata. Milkiin eeysuma isaa kan haalaan jaalatu haala saniin dhabuun yaadannoon dagannee isa keessatti hambise. Eeysumni isaa fi obboleeyyan isaatiif akka haadhaa ture. Yeroo abbaan isaa rakkina keessatti isaan irraanfate inni hojii humnaa dalagee isaan gargaaraa ture. Baddannoos deemee lafa abbaa isaa qotee ilmaan obboleettii gargaaruu itti fufe. Osoo haala kana keessa jiru akka tasaa ayyaanaaf obboleettii isaa bira yeroo dhufe wanti kun mudate. Milkiin yaada keessaa wayita dammaquu namichi isa cinaa taa'u waa'ee isaa dubbachaa jira. Misalaa waan agarre taa'ima kanaatu garaa nama nyaata jee namichi Milkii baanee. Makiinaan naannoo arbara katteetti gololleen dhohee irraa jijjiiramee bakka itti dhaabbate irraa ka'ee magaalaa Ciroo seenee jira. Namni hundii tasgabbaa'ee sagalee isaan rifachiifte saniin waan itti dhaga'ame haasawa. Sagalee akkanatti nama rifachiiftu namoonni hedduun dhaga'anii akka hin beekne walitti himuu eegalan.
Namichinis sagalee golallee dhoohuu yeroo duraatiif dhage. Rifatee eegatas gabbaa'ee booda waa'ee isaa dhiisee waa'ee milkii haasawe. Wanni mudate akkuma sodaatan balaa biraa osoo ta'e daa'imni kunis akka isaan waliin galaafatamu yaadee gadda itti dhagayame dubbate. Milkiin makiinaan inni keessa jiru hogguu magaalaa Ciroo gahu Ciroon maqaadhaan beekuu fi tajaan harkee adda adda itti taatee rifate. Magaalaan inni tarree dirree dhawaatti eege bakka sana hanqachuun gadda isatti uwwise. Haawwan hiriira galanii bareedaa kiyya Mucaa mee shilingii takka naa kanni Simbaa naa bar rabbi si biraa guutunii ramaa baru naa kanni ja'anii nama kadhatan hogguu arku ammoo daranuu qalbiin isaa cabxe. Maaltu uummata kadhatti bobbaase jee gaafii deebii hin qabneef gaafate. Milkiin waan harkee rifatus gama biraatiin gammachuu takkaatu qaama isaa keessa yaade.